Ijawa. Arra gaafii fi deebii qabanii dhiyaannee jirra. Gaafii takka irratti yoo deebiste qarshii 100 badhaasa qabda jechuudha. Eenyu siin jedhamu dura maqaa kee? Jamaaluddin siin jedhani? Tole hayyee. Gaafii laafaadha. Hedduutti yaaduun barbaadu. Gaafiilee laafisumaatti deebisa. Gaafiin duraa xayyaaraan deemu jirta jennu. Xayyaara sun gubbatti muuzee nyaachuu jirta. Muuzee gisee nyaattee booda quncee isaa gad darbite xayyaararraa. Qunceen sana eessa deeti? Lafa deeti? Gaafii dura argattee qarshii 100 badhaasa qabda. 100 takka qabda jechuudha. Gaafii sadii gaafadha. Gaafii lamaa fi taata. Gaafii lammaffaa namticha takkaa jira. Rooba keessa deemu jira. Annaa rifeensi isaa immoo roobni xunneen hin jiine maaliif ta'uu dandeessa? Salloo waayee xiqqaa'e yookaan jiidhaa oguu dibatee bishaan danda'u. Lakkii jiidhaa siin dibanii wal ishee deemee. Sannoo hoot. Dhabdeemii lammaffaa. Gaafii sadaffaan immoo waan dheeraa dhuma hin qabne bikkatti dhufu hin qabu. Dhuma deema dheeraadha dhuma hin qabu. Maali inni? Duumessa yookiin aduu. Aduun ni seentii bara galgala. Numa jira gisee hunda dheeraadha bikkatti dhaabbatu hin qabu. Ispaaltiidha. Ispaaltii osoo hin ta'in karaadha harkatti gaafii lama harkatti badhaasa qabdaa jechuudha. Gaafii lama argateen meeqa ta'a? 200. Gaafii takkatti 100. Gaafii takkatti 100. Ayee galatoomi. Duraan dursee eenyu maqaan keenyu siin jaa? Taajiraan Qobroon. Ayee har'a gaafiilee sadan takkaan qabadhee si dhiyaadde badhaasa qabda yoo deebiste gaafii sadanuu. Gaafiileen garuu lallaafaadha. Laafisuma deebisi. Gaafiin duraa maali seeta? Roobaan roobu jira. Namtichi takka rooba san keessa deemu jira. Garuu rifeensi isaa hin jiine roobaan. Maaliif ta'uu danda'e? Suni goggogina garaa isaarraa. Goggogina garaa jiitu rifeensa jiisuu dhabe? Maaliif qalbiin isaa yoo qulqulluu taate numa jiidha jechuudha. Gaafii duraan arganne gaafii lammaffatti gama sachi deemina. Maaliif ganama miila 4 deema? Guyyaa miila 2 deema? Galgala miila 3 deema? Maali inni? Ilma namaati. Kana argattee jirta. Gaafii takka argatte. Amma gaafii karaa gaafii sadaffaa deemna. Gaafiin sadaffaa maali inni? Xayyaaraan deemu jirta jennu. Xayyaara san gubbatti muuzee nyaachuu turte. Muuzee sana eega nyaattee fittee booda quncee sana gad darbite xayyaararraa. Qunceen sana eessa deeti? Jalqaba duraanumaa yoo gad darbuun hin ta'u. Maaliif qilleensaatiitu xiyyaara seena. Qofaadha daawwitiin isaa duraan jalqabamaa. Gaafii lammaffaa kanaas harkattee gaafii kana deebisaa biraatiin illee badhaasuun ture. Deebisaan kunis ni ta'a. Kanaafuu meeqa harkattee gaafii lama harkattee 200 qabdaa jechuudha badhaasa. Gaafii duraa garuu beekaatiif dhabdee? Haala keessa. Dhugaa keessa. Dambalee. Galatoomaa.